qaamaan dhuftee ka face to face abbaa manaa sii barsiisee jedhu amire dhuftee manguddoolleen dhuftee jechuudha. Manguddoollee qabattee dhuftee ani kanaan fedhaa jettee ቡድና የተከበራችሁ ያሱ ብራ ቤተሰቦች እኔ ደህና ነኝ። ሽምግልና እንዳያችሁ በቃ ሰላም ፈጥረናል፣ ታረቀናል። ከሰይዶና ከአዩ ጋር ታረቀናል። እንግዲህ አሁን ከዚህ በኋላ እኛ እንደ በፊት ተመለሰ ማለት ነው። ሱመያ መፈለግ ላይ ሐሳባችን ዞር አድርገናል ማለት ነው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضي سبراهون دي خيسان بكم جرتين تنجان ربي سم براغراتو اللي كله قرت أبغى بعدو أنا بوسنا جرا أنا رجعت خرب بيتي أران تنمو واي قرت أرارتي ولك أبغى أقسم قرت حالا قرت أمان تنسى كيس جرو سمية نمو قرت مالف رئيس الأهو مالي خجو اسمه كبدة تنجرا هنقدمتي نجين ترى فيديو لايك شير أنا موني قرت يا سبرا سبسكرايب ولا تي ما يتارا أنا رجع أكو مجان خرب بيتي guyyaa gartee araara isaanii anas gartee adaamaa dhaqee akkuma gartanii reellee gartee dhufaanis bitanii qallee jechuudha. Ani gartee foon nyaadhu foon lukuufaa gartee waan gartee kana nyaadha. Guyyaa san garuu foon gartee akka nyaadhu hamilee ayyuun naaf ta'e jechuudha. Ayyuun gartee yeroo gartee gurbaan gartee foon yeroo gartee re'een qalamtu foon bakkuma gartee gurbaan qalee muraa jirurraa eegaltee nyaachuu eegaltee jechuudha. Ani yeroo isin gartee foon jiraas nyaattu arkeetumaan ififuu gartee kan inni gartee hamilee foon nyaachuudhaan hin qabne foon nyaachuu hin feene yeroo isin gartee foon jiraasan akkasii murattee nyaattu arkee ififuu gartee hamileen gartee foon nyaachuu na dhufte jechuudha. Ayyuun foon jiraasan akkasitti eegaltee hoggaa ibiddarra haamu ibiddarra illee akkasitti owwaa san fuutee nyaatte jechuudha. Arkeetiin ajaa'iban siboo foon kana re'ee tana gartee anaaf qalammoo ibsiif qalatammoo moo duraan nama gartee itti qophaa'anii gartee waan jedhamu na keessa dhufe jechuudha. Dhugumatti nama eechisaa si beekadhu. Numan taatumaan gartee dhaabbatan gartee ajaa'ibaa jechuudha. Hundaafuu dhumarratti anis maalin eegalee siboo foonuma kanaa nyaadhee waanis hayi jarra kun gartee na ifii qalateeti siif qalnaan jechaa jira. Ani immoo gartee kamittiin hin nyaanne jetiin gaa foonuma sanaanis nyaachuu gale. Nyaannee alhamdulillah osoo foon nyaataa jiru garuu ayyuun foon jiraan gartee asitti qabameeti ififuu gartee fitinaa biraa keessa buunee kaane urgoo wayii itittuu wayiitti gadhiisnee akkasuma taraa booda akkasitti foon akka garatti gabbuu goonee jirra jechuudha. Almiin foon maashaallah achumatti qalamee achumatti xabbasnee achumatti nyaanne araarallee gartee qalbiirraa gartee anis qalbiirraa godheef hin jira dhiifama godheef hin jira. Sadoolleen gartee obboleessu gartee nuti gartee wajjin nyaanne jirra wajjin dhuune jirra akka obboleessaa gartee akka saahibaa waa hedduu gartee wajjin dabarsinee waa hedduu gartee ammallee gartee rakkina kayya gartee nama kamuu caala gartee si qabeeku kanaafuu gartee nurraa fagaattee adda fagaannee hara dheenu hin jiru yoo gartee adda fagaannellee balaa irratti balaa nu dabalte malee wanni gartee ati goote hin jiru. Saniifuu qalbiirraa gartee araara gartee dhiifama gartee nuuf godhi. Ayyuu ammoo gartee amala siidhaa gartee ni beeyta. Na caala gartee waan hin gartee sitti hin jiru amala siidhaa gartee ni beeyta. Kanaaf isiillee gartee dhiifama godhii fi kana booda gartee akka duraanitti gartee wajjin deebinee gartee akka nyaannu akka duraanitti gartee wajjin gartee sumayyaallee gartee akka barbaannu ta'uu qabnaa jee akkasitti araara buusina jiraachuu baay'ee namatti tola. Garuu araara sanii nyaanni gartee nuuf dhiyaatee nyaachuudhaaf qophoonee gartee osoo taa'aa jirru sedoo maal jee yaa sunaan jee ani foon kuni gartee nyaanni kuni qalbiirraa gartee gara kanna seenuun jee ni rifadhe jechuun siboo maaliif hayi dhiiroo mas balaa bira bu'e immoo maali jee rifadhe jechuun maaliif hin jeen dhiisnan jee namichi osuma taa'u jirru jijjiirame kiu jee jijjiirame rifadhe waan aboo sedoo maali nyaanni kun gartee nyaanni kuni qalbiirra gara na seenuun jee aboo maali amma gaanu hundinuu rifanne maalin jennu buleessu silaanaan jee akkuma gartee ammaan tana nyaanni kun dhiyaate kanatti sila gartee sumayyaanis ilmaan kiyyaas gartee as wajjin jiraannee nyaataan agartee wajjin nyaannee baay'ee natti tolaan jee gammachuun sila gartee
angamadu danga dabran je ni da fada ifi furte samu kai sa kiu na je to dugoti bayi mari fada chon ubay son je sedo namni garte khara hedu wadaba namni garte duwa wadaba wanjirati khara garte garagarati wadaba garte wanjirati garu ati ilman ke hindamne sumayya hinte hindamne ni jirani ni garta kana garte yoro ma fi male akkanatti garte guddiste fudhachuun kuni siifillee gaarii miti tasgabbaa'ee sumayyaan ammoo inshallah garte ifiifuu garte deemtee manatti dhufuun siidhaaf han qabu ilmaan illee garte silaafuu jireenya Itoophiyaa kana beekta booddee garte qabdee fiduun siidhaa garte hafan qabuuti hin dhiphatiniiti du'aama godhi ilmaan si caala garte akkuma garte kana dura jiruun gaanii si caala garte abbaa caala garte haadhatti dhiyaata ilmaan garte haadha isaanii bira jira homaan ta'aniiti atummaan garte tasgabbaa'eeti inshallah du'a godhin jeen lakkinan jeeyaw hundaafuu gaa wanni goonu jiru jennee ammaan tana jajjabeessina qabne nyaata eegalleechu nyaataanis dirqumaan gartee kanin gartee barga akkuma isin jee foon nyaanne kanumaa fi waanuma gartee ayyuun foon jira nyaattee hamilina tortee fi isuma gartee kana jiru kana hojjecha nyaachuu eegalleechu furanis. Maaliif namni dhugaadhaa jireenya lafaa keessatti gartee namni gartee karaa garaagaraatiin gartee karaa adda addaatiin karaa hin taaneen gartee wal dhabaa amma asirratti maal marame sumayyaa gartee karaa hundaanuu gartee gabarbaanne kadhanne dadhabne karaan gartee sumayyaa harkatoo hin deenyu yoo ta'e kana booda gartee ayyuun ammaan tana haa faarsituudha gartee sumayyaa faarsullee haa diddutee arrabsuu dhiiftee gartee calamattee gartee waanuma gartee gaaroommina sumayyaadha yoo dubbatte irra gaariin jeen ayyuun illee gartee kaan jiramire isiillee gartee yeroo sanatti tolee jechuu diddee walumaa galatti seedoon ammaan tana haala hamaa keessa jira dhugumatti haala hamaa keessa jira ammaan tana ani gartee karam tokkotti sumayyaa niin barbaadaa sumayyaa gartee akka durtiin kootu jaanii kan hin jute sumayyaan ammaan tana wanni isin dheessitu yoo gartee hojjanne jechuudha ayyuun tuni yoon galee ilmaan jalatti waa gooteeho yoon gartee anuma kanaa gartee yoo waa tumtee balaa birraan geessu yoo gartee bishaan farra neexeeho yoo gartee lubbuu xiyyaafuu gartee gaarantiin hin qabaayee sumayyaan gartee kana yaadde jechuudha isinu gartee ayyuun kun yaasuudhaa gartee kanatti ilka cabsite seedoollee gartee atuu balaa meeqa sarrangaa jirti viidiyoo soraabbatte atuu gartee kuno olii hin baasne malee waan gartee ayyuun si goote olii hin baasne malee gartee waan baay'ee ayyuun si godhaa jirti akkamitti gartee osoo kan hunda beektanii anaan galeettanii yaada juu sumayyaan dheessite jechuudha dhugaadha garuu osuma teellee jechuudha sumayyaan ammaan tana qaamaan dhuftee kaa face to face abbaa manaa sii barsiisee godha mire dhuftee manguddoolleen dhuftee jechuudha manguddoollee qabattee dhuftee ani kanaan fedhaa jettee dubbatte gaariidha jechuudha yoo hiikamu feete yoo ani gartee kanaan fedhaatii na hiiki yoo jettee noo mirgasiite jechuudha san booda manguddoon waan dubbatte jechuudha sadilleen gartee waan dubbatu achirra dhaabbatee murteessaa jechuudha yoo gartee ayyuun gartee hiikamtu jaamee san booda face to face fedhii isiin qabdu dubbattee jechuudha fedhii gama lameen jechuudha fedhii gartee gama hundaatu wal bira dhufanii haasawanii dubbatanii manguddooleen dhuftee dubbattee achi booda murteen kan namaa jechuudha garuu akkanatti fagoorraa isii gartee sumayyaan achiin jira asiin jira maaliin jira jimmaan jira asiin jira baaleen jira goojamiin jira arsiin jira adaamaan jira dirdamaan jira jechaa ooluun kuni faayidaa hin qabu jechuudha nuufillee khasaaraa sammuun nu gogoyde jechuudha sammuun firfir nu taate sammuun firfir nu taate jechuudha xayyib amma gurbaan kunis qilleensa tafaa jira abdii murataa jira jechuudha amma viidiyoonni kaleessa gadhiisa gartan viidiyoo san gartee na waraabee jechuudha abdii muratee khalas ani tana booda gartee khalas sumayyaarraa abdii muradhee hin jiraa yaadu juu dheessee jechuudha maaliif on kaa'e ishee akkamitti barbaanna ishee hanga yoomiitti akkanatti ilmaan isaatiin gartee kanatti adda fagaatee hanga yoomiitti haa jechuudha kuni nuufillee gaafiidha bara isaafillee gartee gaafii guddaadha amma gara waggaa deemaa jira egaa ilmaan gartee dabee ilmaan isaa harkaa hin jiru baay'ee gartee ulfaataadha jechuudha abbaan yookaan haati
ilmoo ishee dhagartee torbee lama torbee sadii yoo irraa turteewu hangamta gartee akka dhiphattu ilaal ni beektan. Ji'a tokko yoo irraa turteewu hangamta gartee akka dhiphattu ni beektan jechuudha. Garuu waggaa yaa jira gara ji'a torbaa moo saddeet sagal yookaan hangana deemaa jira jechuudha. Kana hunda ilmaan isaa takka harkeen beeku. Daa'ima sanfaa isii ji'a takkaa moo ji'a sadii moo ji'a lamaatti naannoo kanaatti dhiisee bira deemee jechuudha. Yamana dhiisee as dhufee gara biyyaa galee akkasitti balaa biraa keessa galee jechuudha. Kana hunda harkeen beeku wajjin nyaatee dhugeen beeku jechuudha. Akkasitti nyaata gartee nuti dhiyeeffanne sanii nu busheessee jechuudha. Nyaanni nu bushaa jechuudha. Silaa gartee osoo ilmaan kiyyaa wajjin gartee akkanatti hundi keenya gartee wajjin teenyee nyaannee baay'ee na tola jedhe. Aboo abshiriin jee yaabaleessoo. Qalbii xaanu godhe jechuudha. Garuu hanga yoomiitti kanatti nuti Sumayyaa barbaannaa amantan. Ishi maal jennaan amantan. Kanaaf Sumayyaan dubbii gabaabaadha. Fedhii fi qabdu gatteessee dhuftee manguddoo gartee bakka feetee manguddoo qabatee dhuftu. Teessee face to face fuulatti walitti haasawanii fedhii gartee qaban sila gartee murtee takka kannanii irra gaariidha. Waan juu wajjin teenyee marannee jiru. Obboleessi gartee illee gartee manguddoo isillee manguddoo qabattee dhuftu yoo gartee fedhii qabattee haa dhuftu. Waan gartee isiin fedha qabdu waan isiin gartee ni barbaadattu if qopheessin jenga. Osoo gartee booda gartee egaa gartee wanni galte teessee gartee mataara sun taane waan fedheefu waan dhufa hundaafu ani qophiidha jeetiif qopheessin jenga. Yoo gartee isiin dhuftee gartee na eegates yoo gartee isiin waan isiin murteeffattu gartee isii dhabbeeqa if qopheessin jenga. Ani gartee gama kiyyaa rakkoon qabu naan jedhe. Tana booda Sumayyaa irraa abdii muradheen jiraa bakka. Hin barbaadu tana booda hin barbaadu naa ga'ee jiraa jechuudha. Tasgabbaa'in jena mallachuudha. Tasgabbaa'ee waan jirurraa gartee abdii hin muratanii inshallah rabbiinis gartee waan jabaatte ni laaffisa. Jeetiin hanga tokko jajjabeessa jechuudha. Amma inni gartee yaadni isaa anis Sumayyaallee gartee hin dhiisa. Ayyuullee gartee hin dhiisa. Mana kophatti beetiin gartee jireenya kiyya gartee kophatti gartee kalas nama hunda keessaa beetiin kophatti jiraadha jee. Obboleessu nama keessaa bakka itti baatu hin jiru. Yoo itti baatee gartee ifiifuu gartee booda si deebisti wanni si deebisuuti. Dhugatti haalli gartee ammaan tana sadoon keessa jiru baay'ee ulfaataadha. Yeroo dabre egaa sadoon Gondar deemee ture jechuudha Sumayyaa barbaada. Achitti illee gartee nama iddoo wal baree ture. Ana ammaan tana kan fiidhaan jira. Sadoon gartee namoota su dhufaatii warraa fuudhinaan jechuudha. Akkasitti intala wayii dhuftee kunoo deemma na fiddee jechuudha. Deemma kana gartee sadoodhaaf kan itti na fiddee. Intalan tolleen kunoo sadoodhaaf if qopheessitee jirti jechuudha. Sadoo waa'uma sadoo natti haasuuti. Waa'uma sadoo natti haasuutinis. Ani namichaa waa tuqatee dhufee immoo maaliin jeen jechuudha. Obboleettii sadoon ifuu gartee balaa biraa keessa jira. Sadoo baaraa su'aawun haalanya ችግር ውስጥ ነው ያለው። ምንድን ነው ችግሩ? ሚስቱን እየፈለገ ነው። ስለዚህ እሱ በራሱ ጊዜ በተረጋጋ ጊዜ ራሱ ላንቺ ይደውላል። ተረጋጊ አልኳት። ተረጋጊ እንጂ ተስገባኝ እንጂ እኔ ሁንዳፉ ወን ጅሩ ኸና ሁንዳፉ እስኒለን ዱዓ ጎዳዳ ረቢን ገርቴ ኸይራ ጎዱ ዋረብን ተቸን በዱ ውድና የተከበራችሁ ያሱብራ ቤተሰቦች እኔ ደህና ነኝ። ሽምግልና እንዳያችሁ በቃ ሰላም ፈጥረናል፣ ታረቀናል። ከሰይዶና ከአዩ ጋር ታረቀናል። እንግዲህ አሁን ከዚህ በኋላ እኛ እንደ በፊት ተመለሰን ማለት ነው። ሱመያ መፈለግ ላይ ሐሳባችን ዞር አድርገናል ማለት ነው። ሱመያ እየፈለገ ነው። አሁን ግን ሱመያ እስከ መቼ ነው በዚህ እንደዚህ የምትፈለገው? ሱመያ ችግሯን ፌስ ቱ ፌስ መጣ ቁጭ ብላ ከባሉ ጋራ የምትፈለገው ነገር በግልጽ ሽማግሌ ይዛ መጣ የምትፈለገው ነገር ቁጭ ብላ ቢነጋገሩ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እኛ እስከ መቼ ነው እንደዚህ ሱመያ እያለ የምንፈልገው? ይሄ ሰውየው ሰይድ ማለት ነው ከነሱ ጋራ ከተለያየ ወደ 7 ወር 8 ወር ወደ 1 ዓመት ሊጠጋ ነው። ይሄን ሁሉ ጊዜ ልጅቷን አይተው አያውቅም። ስለዚህ ሱመያ መጣ በግልጽ የምትፈልገው ነገር ከሱ ጋር ብትነጋገር ከሱ ጋር ብትወያይ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ሱመያን ጋር ነው ካባቴ ጅርቲ አኒ ገርቴ ዳምስኒን ገርቴ ሱመያ ዳፍቀቡ ካኑማቹ ሰይዶለን ገርቴ አብዲ ሙረና ራ ካንከ ቪዲዮ ጎዲሰ ጅራ ገርተኒ
rabbiin gartee khayr rabbi gartee nagaa fidu isinis du'aa godhaadha ani kharman jaa inshallah waan jiru immoo hordofnee si biraan hin gaa viidiyoo laayik share godhaa. Assalaamu alaikum.